kan addunyaa hundi dhalli namaa haa jiraatu. Ani kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii waa hunda kan ka'e naatu siif cufanaan jedhanii jiru. Obbo Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa akka amantii keessanitti naa galatoomfadha. Waa hunda naatu siif cufa jedhanii jiran. Waa hunda naatu siif taha jedhanii jiran waan ta'eef kana booda waan tokkotti rakkatanii hin ciqqamina waa'ee kan kootti. Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa naa galatoomfadha. Anilleen maqaa keessaniin maqaa uummata Oromoo kabajamaan maqaa mootummaa Itoophiyaatiin maqaa mootummaa Oromiyaatiin maqaa qabsaa'ota uummata Oromoo hundumaan galateeffadheetiin jira. Isinis naa galateeffadhaa. Hayyuun Oromoo tokko artistiin Oromoo tokko yeroo kufeef yeroo du'e mashaqqaya godhanne barakko. Mashaqqaya anamma yoo suuraa isaa Facebook irratti maxxanse bar doolaara takkallee taatu naa herreega bar. Asirra TikTok irra dhufe yoo haasa'e ilillii takkallee taatu kennitan bar. Facebook irra dhufe yoo haasa'e akkas bar. Liiska macheeno beekan Oromoo tokko hayyuun Oromoo tokko mashaqqaya yuutuubarootaaf tiktaakarootaaf feesbuukarootaa tayaadhama. Ihe xiyyaaqeen olale. Ani yeroo namni jabaan Oromoo dhukkubsatu wanni cal'isee laaluufi maaliif mashaqqayaa ta'a ka ajaju malee ajajamaan hin jiru nu keessan. Nuti amma warra gargaaraa jedhu malee hin gargaarra. Anarraa tokko ka jedhu akkamitti dhabne gaafin kiyya tokkoffaan kana. Gaafin kiyya tokkoffaan warra isaa quuqamne jedhurraa eegaltanii haa gargaaraa jechuu malee haa gargaaruun maaliif isin biraa dhabame? Namni haa gargaaru jedhee maxxansu kun hundi isaa yoo xiqqaatee irra doolaara 50 kiisa ofiitiin dhabu. Sattee karaa wayii bantee darbisiiftaa jechuudha. Si galee miti. Haga yoomii ajajaa waraanaa ta'uu barbaadan atleet haa ta'u inni biraa ta'a warri foloowarii qabdaniif hin qabnellee nuti uummanni Oromoo kun hamma yoomitti yeroo artistiin dhukkubsatu yeroo sheen dhukkubsatu yeroo hoogganaan siyaasaa tokko dhukkubsatu yeroo namni jabaan tokko dhukkubsatu baga yoomitti ajaja mataana maaliif mataan ajajaa ta'uu barbaadan maali rakkoon jiru maa inni anama ka isin jechuu barbaadu artistiin Kadir Martuu ija teenna ija Oromoo hundaati si galee miti goota Oromoof jecha jireenya ufii dhabee abbaa ufii dhabee ilmaan ufii dhabee jireenya ufii dhabee Ameerikaa dhabeetiin Awurooppatti deebi'ee barko isin galee miti mucaan kun jechuudha wallahi an artistoota Oromoo keessa namni gaafa harmeenti dhukkubsatte screenshotii isin agarsiisuu danda'a naa bilbilee na wajjin boo'e hagati yoo xiqqaate hanganama kana inboxii isaa laale wallahi hin boo'echu namni na wajjin boo'e artistoota Oromoo keessa isa qof kuwantu fiifuu nan laalle jechuudha isin galee akka dhuunfatti galata nu biraa qaba akka sabaatti nu biraa qaba akka biyyaatti nu biraa qaba mucaan kun xiqqaa keessi guddaati isin galee miti kanaaf nama kana akkaawuntii nama dhuunfaa irratti banteetini miliyoona takka miliyoona 2 miliyoonni 3 aynafaam sanuyyuu hin guurtan isin ummata waadaa seenee waadaa nyaatuu jechuu isin nuti akka sabaatitti ummata har'a doolaara 100 waadaa seenee dagatu isin galam yoo akkaawuntii amma akkaawuntii abbaa isaatiin baranii yoo isin kennan akkaawuntii ijoollee itti dhiyaatun baranii yoo isin jala kaayan on seentee doolaara 100 jetta hin ergitu kuma 10 jetta hin ergitu kuma 15 jetta hin ergitu soo maal gochuu qabdan isin galee namni kun biyyaaf jiraataa ture saba kanaaf jiraataa ture goofandimii banaaf isin galee miti waldaan Oromoo biyya alaati biyya keessa jirtan yeroo gabaabatti har'a boru sa'a 24 keessatti goofandimii wayii bantanii fi waldaan Maccaa Tuulamaa jira waldaan Sikkoomandoo jira waldaan Kuraa Galaan jira waldaan Afran Qal'oo jira every single person hundi keessan Oromoon mataan waldaa qabdanii jechuudha waldaan Oromoo ka biyya alaatiif ka biyya keessaa kun waliin mari'atee dhaabbileen siyaasaa Oromoo
kagama gamana walitti boko kuku waliin mari'attanii waan bareedaa tokko nu qopheessitanii nullee warri namni afur shallaalu yoo haala saniin waan dandeenyu kiisha kennallee warra nu dhaga'ullee irratti hirmaanne hoo namni kun kasaba maraati akkaawuntiin nama maqaa nama dhuunfatiin bana maal isaa Kadir martuu yaala qofaa miti ka barbaachisu sitti himaan Kadir martuu biyya faranjii jira dhagay silaa dubbiin dhugaa isiniin taatu boru achi deemaa suuraa kiyya galabbataan dhugaa sitti himaan namni kun biyya faranjii jira biyya faranjiitti an dalagachuu hin danda'u dalaguun barbaadu yoo jette birrii si dhooggatanii daabboo sii kennanii hoomlas maqaa jedhasutti moggaasanii yoo ati maraattellee marfeessi waraananii jiraatta diyaasbooraan soba jedhe dhufee asaa bahu anas sitti himaan biyya faranjii jiran yaala adabaa hin dhabamu biyya faranjii keessa garuu artistiin kun artistii guddaadha hambaa artistoota galeeti hambaa gootota kaleeti hambaa beeytota kaleeti jara keen nuun salphisinaatiin goofandimii bareedaa wayii waliin mari'adhaa akka oromoo biyya alaa biyya keessa jirtanitti banaa fi homa isa fakkaatu homa yoo inni ka azala hin oolanii deemullee taatu ittiin gaggeessinu gaggeessaa bareedaa godhuuf yoo fayyallee homa gaarii keessa jiraatu waan yaala isaatirra hafee manallee gayuuf maatii isaa bakka tokko ittiin deeffatu akka gannuu dhaabdan barbaadna where are diaspora oromo where are hayyuu oromo where are sheki oromo where are qeesii oromo eessa baa keessanii jirtan isiniin har'a kadiir hin taane nama biraati hin taane nama sheeyni oromoo har'a kadiir martuuti hin taane qeesiin oromoo har'a kadiir martuuti hin taane hayyuun oromoo har'a kadiir martuuti hin taane miidiyaan oromoo har'a kadiir martuuti hin taane dhaabbileen oromoo har'a kadiir martuuti hin taane nam tokko hin taatan never ever sitti himaan kana jala sararee feetuna jibbi feetuna jaaladhu waan akkasitti himaa dhufi gala miti akka daa'ima namni tokko qofa beeku akkaawuntii maqaa abbaa isaatiin banuufi akkaawuntii maqaa ebaluutiin banuufi akkaawuntii asliif mubaarakiin eegaarra hamzaa eegaarra maal abbaa keetii nuyi wallaala kanarra eeyda dhimma hayyuu irratti dhimmi kadiir martuu mootummaa ilaallata miti mootummaa ilaallata hawaasa oromoo miliyoona 70 ilaallata istaandaap kasitti himaa jiru kana dhugaan jiru kana fudhadhu yookaan muudii qabatin muudii maa qabatta lubbuu namaati irratti akkamitti lubbuu hayyuu oromoo irratti namicha jaalala si barsiis namicha qabsoo si barsiis namicha garalaafummaa si barsiis namicha tokkummaa si barsiis namicha islaamaaf kiristaana iyya tokko laalu namicha guddaa fi xiqqaa iyya tokko laalu namicha qeesii fi sheekii iyya tokko laalu namicha marroo fi jawaariif abiyyi iyya tokko laalu dhimmi kun dhimma oromoo hundaati jechuu maal godha maqaa nama dhuunfatiin tiktookii akkaawuntii bante 500,000 miliyoona takka muudii qabachuu barbaadda hinfa yoo itti dhiifte faranjiin madalajaa haa waraantu yoo yaalachuu baatte dhiisi asirraan booyini dhugaa sitti himaa feetuna jaaladhu feetuna jib gargaaruu barbaadda gargaarta isaan malu gargaaruu hin barbaaddu biyya faranjii jira madalajaa haa waraananii ajjeesanii dhiisi maal abbaa kee asirraa afaan banta na diklish fooloo baay'ifachuun ka waggaa meeqa ka acaaluun daldaltanuu isin gaa inni guyyaa isa dura poost isinii gore bar qeerroo jirtu irraa feerroo bittu jechaan turre gizee inni isin hin jedhu sitti himaa jira bar suuraa kiyyaan hin daldalinaa isin hin jedhaa raba arrabbi harka kiyyaa qabu gizee takka qofa poosti godhe guyyatti yeroo 150 poosti godhaa jirta maayil faa kida hin barbaachisu goota oromootti muudii hin qabatin every single person namni tokko hin jaalattu jabaa kee hin jaalattu jabaa kee yaalatuun beeytu jabaa kee jabeeffatuun beeytu miti afaan kee qabat hin jaalatta dhugaadha waan isaan malu godhuu fi hedda yaalachuu barbaadda yoo guyyaan ga'e haga feete yoo qabeenya kee guutuu keessa hijiraa baate guyyaa isaa oolchuu hin dandeettu gaggeessaa bareedaa godhuu fi dandeettaa jechuudha sitti himaa kasitti himaa jiru kun ana kana gochuuf immootu nama guddaa qadhaa keessi isaa sibiilaa kana feerroo oromoon qabdu tokkocha iyya kee kana jabeeffachuuf si galemi homa bareedaa tokko banuu danda'uudha qabdaa jechuudha isinii galee an akka mataa kiyyaatitti waan barbaachisu koo hin godhu osoo akkaawuntii baname irratti doolaara 100 takka ergee 200 ergee muudii qabachuun maan naa godha mee ammashi maal godha atni na gana kenne haa namni 2-3 na argeetin na jajee laayikii naa godhu min aragillinya aynafa kadiir biyya faranjii jira
biyya faranjii jiru. Biyya faranjiitti yoo siyaalan yoo ati yaalamuu didde marfee waraananis si ajjeesan habibi. Lakki an jiraachuun barbaadu du'uu barbaadeette mirgi kee eegama. Diyaaspoora abbaa feetee gaafadhu. Warra biyya faranjii gaafadhu. So inni biyya faranjii jiraa miti isa maal gochuu barbaachisa. Waan barbaachisaa ta'e gargaarsa gahaa guuranii fi biyyatti galchanii tiriit godhuu barbaade. Tiriit gochuu barbaade. Are you now tiriit? Eessatti beeytanii isin Ingilif? Attakkuma ikko rakkoon keessan hin barattaniif. Isin galee miti. Anu ijoollee Washington DC irraa as na bira dhuftee asirraan biyya galtee biyyatti fayyitee jira. Warra biyya faranjiititti fayyuun dadhabame isin galee warra mallaa qabu. Isin galee miti. Namni kun suutatti yaalamuu barbaada. Wal'aansa gahaa barbaada. Kiniina itti guuruun barbaadu. Inni isinitti mee faranjiin kiniina marfeenatti guuraa jirti yaara. Isin galee miti. Biyya ofiitirra, maatii ofiitirra, saba ofiitirra bayeetini waggaa meeqa jiraataa jira kana dhukkuba itti ta'e. Isin galee miti. Kanaafi waldaan Oromoo biyya alaatti biyya keessaa jirtan goobandimii bareedaa wayii nuu bana. Namuu online irratti waan danda'u bira haa dhaabbatu akkaawunti illee haa banamu gargaarsi bareedan haa godhamuuf. Oromoon bakka jiru gargaarsa bareedaa godhaafi warri Facebook irra hundi keessan viidiyoo kana share godhaa warri dalagaa jiru akka warri dhaggeeffatu. Hundi keessan jechuudha. Hundi keessan warri Facebook irra jirtan namni 200,000 kun akka jirtanii share godhaa. Hundi keessan share godhaa. Hundi keessan. Ijoolleen TikTok irra koota viidiyoo kana share godhaa deebi'a. Warri TikTok irra namni 2,200 kun deema share godhaa koota Facebook kiyya afradii mamma jira. Isin galee kana ani akka fedha kiyyaatitti Kadiir Martuu akkaawuntiin nama dhuunfaa hin fayyadu. Gargaarsi miliyoona takka lama muudii qabatan kun hin fayyadu. Namni kun saayikooloojikaalii miidhame. Fayyaa qofaa miti. Saayikooloojikaalii miidhame. Saayikooloojikaalii namni miidhame mootu bilisummaa yoo argate fayya. Bilisummaa argachuuf mootu namni kun gargaarsi gahaa sabni isaa inni cinaacha dhabeef yoo godheef. Gargaarsa bareedaa sabni isaa yoo godheef yoo adalli rabbii dhufe malee wanti inni fayyineef takka hin jiru. Dhugaan Kadiirin fayyifachuu barbaanne gargaarsa bareedaa gootanii fi mana tokko bittanii fi yoo rabbiin isin labsite konkolaatama tokko bittanii fi maatii ufiititti galee haadha abbaa ufiitiif ilmaan ufiit ijaan argee hiriyyoota isaa tabirree biyyaa bahe ijaan argee dhaqanii gaafatanii ol qabanii gaqqabanii jennaan wanti Kadiir hin fayyineef hin jiru. Yoo adalli itti ga'e adala guyyaa jijjiiruu hin dandeenye. Waan adalli itti hin ga'iniif mikinaannummaan Kadiir Martuu hin fayyineef tokko hin jiru. Tokko hin jiru. Adalli yoo ga'e adala. Nabi rabbiitu nagaa Muhammad isaa irratti haa bu'u hin boqotan. Deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Makfiraa kadhannaaf. Kasaniin ala wanni inni hin fayyineef tokko hin jiru. Amma as seettee Londonitti achi gargaaruuf asitti birrii 1,000 $500 waliin qabdee asii achi Londonitti ergummaa ifa. Uf sobuudha kun isa sobuudha kun. Suuraa isaatiin shaqqalachuudha kun. Ani saniin barbaadu. Gargaaruu barbaadan hooma dhugaa akka dhugaatti gargaaruu barbaachisa. Isin galeera. Kanaaf nama nuu godhaa. Nama qaaman isa bira dhaqu nuu godhaa. Akka itti galfannu nuu godhaa. Hawaasni Oromoo mootu bakka qabdanii waan qabdaniin yoo bakka itti darbinu nuu godhan qopheessa namni kun kara biyya haa galu biyyatti haa yaadamu. Hudhaamsa jedhu qaba. Maal jettanis? Isiniin taane isiniin ta'u dhugaan. Muudii qabachuu barattanii ma. Sheekota meeqa irratti muudii qabataa turtan? Olomaa meeqa irratti muudii qabataa turtan? Artistoota meeqa irratti muudii qabataa turtan? Ummata muudii qabachuu malee dhugaan jabaa ofii jabeeffatuu hin feene isin arge. Isin arge. An baguma sheekillee isin hin ta'in, baguma qeesillee isin hin ta'in, doktorummaa tiyyallee waraqaa addaan cilwade isinuu duraanuu nadhamanne akkaan doktora ta'e. Kanuma. Isinii Kadiir Martuutiin taane. Isiniin Hacaaluun du'ee gammaa gumaan baasin anallee taatan. Isinitti himaadhaan waraqabtii addaan ciraan. Cirweedhaanu. Isinii ta'e moo isiniin taane warri feesbuuka sheer godha. Wallaahi dhadhiin barakkatti akkaataan nuti itti jirru kun nama dhukkubsa bargu. Mee Oromoo keessa achi bayaa baree dhaabadhaa uf laalaa. Uf laalaa. Yeroo jabaan Oromoo tokko dhukkubsatuuf du'u namni akka nu hiibooyu hin jiru. Gaafa inni xiqqoo dhaabe maal ta'e nama kana illachaan cabee maal ta'e huqqatee maal godhaa mana yaalaa jira maal ta'e maaltu dhukkube hin beeytanam isinii galee. Bataam yaasaatina. Haalli nuti koltu jirru baay'ee nama gaddisi.
ani aare osoo fuulan dhiqatin akkuma hirribaa ka'een dhufe narra laalina duraan illee waa karabaataa qabame sini galee akkati karaan ana kanatti fakkaata akka dhuunfaa kiyyaatitti malee Oromoon mana arabaa teette biyya keessa teette biyya baqaa teette asii achi kadiirin biyya faranjiitti yaachifna jechuun ingiliffaayyuun beeytanii bar asii achi biyya faranjiitti yaachisuu ingiliffan beeytan diyaaspooraan kenna ka waggaa kudha shan taa'e bar ta waan hambargarii nyaatuu fi waan starbaaksin dhugu malee hin beeku dalagaa yoo online irraa barbaadachuun danda'amaan dhugaa yoo walitti himne ani diyaaspoora baalaasixaanii walitti bu'uu hin danda'uufi malee maal ati biyya faranjiitti yaachifna yaa habiibii gargaarsa bareedaa godhii fi mana tokko bitii fi konkolaataa wayii bitii fi galiini itti qara'ii du'aayii itti godhii fayyaa kadiir yaaddoo keetu dhukkuba itti ta'e kadiirin waa'ee keetu dhukkuba itti ta'e isinumaa kana isin jaalata saba jaanjoo kana hin jaalata mucaan islaama kiristaana guddaa xiqqaa sheekif qeesii warra siyaasaa kan hunda akka ilmaan ufiititti ilaala baay'ee tokko isin jaalata kadiirin anan beeka warri bilbilaan dubbiftan yoo beeytan hin beeytan jaalala keessaniif jaalala biyya isaatti jaalala Oromoo fi Oromiyaaf inni qabutu dhukkuba sammuu itti ta'e tiriit gochuu barbaadaa jechuudha namni jaalala biyya saba ufiitiif biyya ufiitiin dhukkubsate yoo saba ufii keessatti deebi'e biyya ufiititti yoo deebi'e fayya amantan amanuu baattan na amanuu baattan dhugaan jiru kana gochuuf immoo gargaarsa gahaa walitti qabdeefi kadiir fayyuu haa dhabu biyyatti galchi kadiir akkam fayyina hin laaltaa mee dubbii kiyya kana gowwaadha jettee tuffatini ganda keessa fiidee hususuu dhiisi kadiirin keenya dhukkubsatte waan akkana ta'eefi waan akkas ta'eefi jettee ganda keessa deemtee shiishan dhuguu dhiisi biyyatti galchi tokkummaan ka'itin akkuma inni tokkummaan siif qabsaayaa ture sun akkuma inni Harargee ko Jimmaa ko Arsii ko Baalee ko siin jechaa ture san tokkummaan ka'iitini